نماتي في الثانية أنا هو هري مالي أنا اللي برسنجلي رب رحمة في أقرب ولا ساكرة حكي في أكنامتي ما يجتش كوي يا دكتور في ما في فرو بربادا لما نينيو نمني نتدولو باتي ركون كابو بقى على تكبري دول على في فما في ساقوي شماري ببريدان مولين كيسان لكوسا سدد دبان كيسان تنش وطا جدي harmi kesan jiga oson tay gudda oson tay jiga do kosi yu ko pai ka mala di mala boskuta rakat dokter akamaki يول مال ماكي Abiar gaji jiran malah bermakinan dokter aji ke kajele tanam nama apa kafe raji ke kafe rabat aja sami tibar niti ga gomah dok. Ay nafta ani monamni. Kasi cinaji rukuno dira mau dua. Mungkin apa? Dokter asli. Allahu akbar. Kurban ku kene aji razira kal kali ku ya harafa di duran mai kan ini nuarab satu itu. Nama dise mi mom barisina rado wera. Kami nama TikTok ira na balle sosate isan na balle sa. Like amma bar dise. Amma si dise mi harafa te mali giri na radis. Amma sin tugubar. Abo baka rabbi si ararame kajannat hadi baka akami rabbi si kajal chegaru. Wani mana siri pate do kadeta. Amma Deka barak kosene ni sature. An kamera jala madda be jala baran nubira senan kamera jala da be bar maaf da be jala. Maalan gaafatii irra silaasii bahe. Idaa tu ajachatu turte rabbi jeli. Ayyoo. Kene ajirta eda ambar wan Dubai jirtu seya. Billa Ali rabbi biyya rabaan hangeessin jedheera. Mande mirre achi charrane Uganda fi Cairo kun zinda kamne kana shanshani na mamalla te san kun jiru Kenya. Ani fedhu deemuun fedhu asiyan. Mamado si taate Kenyan. Anaanaa taatee jirti. Gurraalee kanneen baratte moo ijaan laalta moo hin qammamne. La ilaha illallah. Mara koo qabu ishee kama jiidhan jirtanii taragaagaa. Taragaagaa miidiyaarra jirta. La ilaha illallah yookaan hojii dhagal jiru. Lafa nagaa Bakka Ameerikaa deemuu si dhoogaa eenyu nadhi. Anni deemamaa yeroo amma Ameerikaa deeme torbee lama sadii booda achi hin argite. Maal hojjetaa jirta reemu? Maali. Maameen sargii qabanii beektaa mi gaafa 12 guyyaa 10 tafe. Seefi obboleessa Akiraa. Doktorri qabnu si maaboo. Maaree kishnaa goote asli. Adda badde ammi afachime fe dubbii sana kajelo jinaasa. Maal jetta jaalome itti deebi. Guyyaa 12 seefi obboleessa Akiraa. Guyyaa 10 naafe. Maal beenna ganda itti duudde daattu laga kee irraa nu milkeessi ganda keedhe. Garaan bocuusi jechuun eegalleere. Wallahi bichoo jinan jedhu. Moof mo'atamuu baanoo jiru ma. Oromoo abdadde jedhe akka ajaa'ibaa. Rabbii waa malee bitaaf mirga ceekuu tokkorraan uumne. Tokko wayii naa dawwalee akka itti leenca bitan na gaafate hiriyyaa keetti itti himeera garuwaan. Hiriyaa kiyyaa? Wallahi maashaallah. Wallahi maammee baay'ee jaaladha banatti gaafuma guyyaa isaa san akka itti sababa isa tiktokii banadhe jedhe nama baay'ee si jaalata sababa isa tiktokii banadhe. Mashallah. Arkite. Thank you. Warra baaleeti. Oromoo. Akkana. Gadi qabiittiin seeraan bakka baala san ittiin seerumatti. Waa baay'ee waliin nu jiraalle edda baay'ee jiraattiin seeruma. Mashallah. Nulaan du'aan namni kagaa masirra wal fixuu deemanii gise kana. Guys. Akkas keessaan na dubbisaa okay? Maatii dubbisaa yaa. Siistari dubbisaa rakkoota kan qabu. Yaa follow godhadha ammas follow godha yoo araadaa taata namni abshaalli follow godhateetuma lakkoomsa tokko dogongoree jettaan lakkoomsa tokko itti eegite. Barreessuun sirra hin jiraatu yoo qashtii taate jechuudha. Akkana malee. Duryee miti. Amala isaanillee amala gaarii qaba. Baay'ee namni xiqqoo kana laalee. Dubartiin takka namni rifeensa gisee akkanatti rifeensa qabaatuu fi bakka akkatti istaayiliin isaa ምናምን jennaan duryee
Habizaan dhagee duriyyee bar nama haadaa yaadu warraa yaadu duriyyeen jechuun nama siif yaadu bar. Warra duriyyee wayyaa bar maal taatan gawwaan si jeetee laal hospitaala ciisaa olta ganama gargara si qaxaqaxaa. Dhugaa jettee. Duriyyeen koo fataa si gooti bar. Indi. Laayifiin duriyyee bira jira dhugumatti. Oh, Salaam alaikum. waalaikum salaam. Nagaa. Nama aarii qabu fakkaata lubbu maal taate? Jaarsaa wallad. Keessan immoo lolachiisi maal irratti? Amma bar gadi baasamu hin baasu jedhaa jira. Neetworkiin keelee sirrii hin jiru gadi hin baasin gisee neetworkiin qulqulluu wal qabbaabsani. Oye tole ayyaa. Keessumaan araarama keessumaan fixadha. Dalagaa deemee yaada galuu dide? Hin dhufa of soddomni ga'e walitti. Haya tole. Fayyaa. Fayya alhamdulillah. Neetworkiin kee laafaadha maal si qaqqabare? Neetworkii miti bilbila malee. Maal ta'e bilbil? Bilbilatu na jala allaga. Bilbila biraan bitattu ture? Oye mee waa lallaalee bibbitachuu deema inshallah. Mee ummata kanatti naa mi'a asli tiktookii on maali geema qaba Oktoobar 26. Bilbiluma akkatti allagaa jiru kanaan leenca guuruu gaddaare? Ni jijjiira dhagaa salliqeeffadhullee inshallah. Ati meeqa fuudhuuf yaada qabda? Takkuma. Irra deebi. Ammaa simbira deemnu mee? Irra deebi. Ammaa simbira waan inni jedhe dhageenye seeti. Hin dhageenyaati irra deebi amma maal jette? Takkittii fura takkittiin sunuu sima. Baate. Ijoollee meeqa feetaa? Haazariin kiyya meeqa qaba beektaa ijoollee? Ijoollee 13 moo 14 qaba. Jechuun haadhuma takka irraa moo? Ayi takkaa miti. Haadha 3. Naati abbaa keetitti ba'uu barbaadda? Jaartii moo amalaan? Jaartii malee. Maal jedhan beektaa duraan naanguddoon maalii waytu nu eebbisan? Ilma abbaa fakkaatu ta'ii, ilma abbaa dhaalu ta'ii, ilma abbaa caaltufaa ta'ii jedhan. Lama ati immoo 4 3 ati 4 gootee caalta jechuudha. Haamura maaliti? Laalkuman hawaasaan isa qofaa qofa abbaa ittiin caalan. Rabbi ufii malee waan itti amantanimu tokko sodaatu. Wallahi anuu kanaaf jaaladha. Onneen gamjibi. Wacha namni miidiyaa irraa wachu kana uummata akka ittiin fakkaatu. Waa malee shukuti hin dandeenye. Baada bu'ee namni na kaate malee shukutii anaan baasee fi barmaakii mee isaan itti haayattu. Bara 2000 gaafa koronaa san keessa. Gena gaafa waliin wajjin gaafa. Barka amma Oromoon asirraa akkatti bantu kana amaarri gisee lafa kanarratti argu akkatti itti fiigaa ichi xinfanyaa gaallaa jedhee guyyaa meeqa amaarri guddaan kun booksin itti fiigee ofirra dhoggiti barmakiin tachitte wallahi. Wallahi warri miidiyaa irratti suuraa isii galabbatee arrabsu kun osoo qaaman itti dhufe guddaa abbaa fe'ete ofirra michooseti makiin kama dhiiraa kan walla kama dhugaa. Yoo ilma Oromoo qaamaan qeerransaa warri mijiyo. Abbaa faana gaarii irraa dhalatte habiibii giseen ispoortii barsiisanii gadhiisanii ofirraa kophaa. Ati yoo si fiiganii beeranii amaarri asli. Ana amaarri maal godhaa nutti fiiga guyyaa tokko isaa gisee nutti fiiganii nama sadii moo ofirraa utaaltee seenaa darbitee namicha hagana ga'u kana kama isiin akka qeerransaa asirra baatee argine asirraa itti warwaannee gabbuufne. Qeerransa wallahi warri mijiyo. Maki rabbi sodaadhu irraa bu'u jedheeni irraa bu'u. Maa innati maan allaan? Ijji gurraattiin tun baatee adiin qofti nan qaaftutu silaalee seenaa hojjedha Oromoo keessatti. Seenaa Oromoo keessatti hin galmeessa. Silaalee jechuudha. Osoo isa laaltuu ijji gurraattiin baddee adiin qofti haftee akka jaanitti. Seenaa gooticha baalee hojjete ajaani. San hin fedhu ani.
maal feeti duba Si jaalalaatiin na laalis hin jedhe malee. akkoo iji jaalaan silaalee bar ambar nin qaanfadhe Akkana kumanti ilaalta akkana si ilaalta. akka ati ilaalla gaggabdutti silaale garuu ትንሽ ታውቃለህ አይናፋር ነኝ Gaggabduu. ee Ayyee ishii na gaggabsiisee rakkoo hin jiru. Na gaggabsi. na gaggabsii lakki asirratti immoo akka gaggabdu na gaggabsii jenne way gosh na gaggabsii ajaa'iba Na gaggabu rakkoo hin jiru. Akka gaggabutti na laali. qo'aati arra guyyaa duraatiin mu'itti godhashi faamilii kiyya garuu akka barattuuf boroo akka sirreessitee dhuftuuf mana hidhaa guyyaa takkaaf seentee jirta baradhu godhu faamilii kiyya waan taateef. Waasitti himuuf ture iyyuu beektaan. Gash waan iccitiidha. Icciti. Wallaahi laabira jirtu. Miitu godhee. Ayyee. Waan siin jedhe. Abboo warra biyyaana cinqaara beektaa. Ayyee. Innaa natti fuudhuuf giddiin natti kadhataa jira. Ayyee. Maakitti himuu sodaadhe maal jedhee itti himu. I love you tanga Ingilizanya ni jiru Faransaay. Waan kana akkam jedhee itti himaa jedheeti yaa. Actually that mo gide bilbilteef I love you makiyyee jettaan. Hayyee. Yoo isin I love you to ibsaayee siin jette. Haga yoo miti akkanatti live irratti irriba wadhooginaa kuroo biyyaan jiru kunillee biyya faranjiiti. So guyyaa dalagaa oolee halkan jaalaluma ta'eetiif asirra taa'aa bulaa kameeraa erga gaaffii jaaladheeti irrina qabaan jiru. Bakka warratti ergachuu barbaada. Namoonni tokko tokko fuudha sooshaal miidiyaa minaamin jedhanii anaaf fi naarawan baanee wal jaalachuun manguddoo gara warra keessanii ergachuu barbaada jettaan. Dubartiin singili miti tajaarsa qabdu jaarsa rafiftee amma keessa dhaabattee na jala jetti Habibi. Kunta jaarsa qabdu ko jaarsa Kunta jaarsi waa itti dabsatu si soqa bar gurraachi kun nama gaarii ta'uun oolu jette. Kaka keenyaa gara dubbisuun sodaatti yaa. Wayne asli aganye sergat Guys, maaliif dhibba afur gaafata onne. Hin adamna qoy manigaani guys manigaani. Dubartiidhaa hin fedhu. Keessattuu gaafa jaarsa kee bultii seene moo. Walla gaafa bultii seene jaarsa hin fedhu saayiba dubartiidhaa. Ana fakkaattee isa nyaachuuf anarraan hiixattee isa nyaachuuf anarraan hiixattee kiisii isaa harka kaa'uudhaan. Maal taatan? Isiidhaaf mana walirratti gubeetiin isa fudhatteetiin irra ciiftee ilmoo irraa dhalti malee osoo lubbuun tiyya jirtu irraan dhaltu osoo lubbuun tiyya qalbii qotanis naa jaarsa bar gaayis wanni kun bargarii yookaan paastaa sanitti hin fakkaatin jaarsa bar amma namni tokko dhiiraaf jechaan dubartiidhaan waliin lolu hara bakkee. Inni illee gudii isaa argee likkii isaa argeetiin deemeetiin tabiraa jaalata likkii isaa argee maal jechuudha inni maalan sooftiidhaan malee kiisii nakaatee ka'eetiin deemtee tabiraan irraa fudhattee sanuuyyuu biyya lafa keessa jiraannee moo wallaahi billaahi akka lukkuu danfisanitti danfisa rabbi akka lukkuu danfisanitti mootummaan na haasaqalu akka isiin nama hin taane godhee akka nama taatee hin jiraanne. Duute biyyattiin dabalamne godheetiin qillichi jedhama. Maal taatan isin? Isintu turere seegaa tureer. Keessumaa narra ture bara. Yaa akkasidha. Michiyaa jira naan jedhee asinitti. Nagaadha.
nagaa akkamanti. Jaalfadii loonfaan hin jiran isa? Waan ofii hin jirti. Waan ofii irra jirti. Inni ni bahee? Zawwalume? Osaan jedhuni? Deemi jedhini. Deemi dawwara fadhu. Guys, uffanni wal fakkaata walayyuu biraa haa jechuudha. Deemi no fadhu. Deemi. Ayin masaasalim wal fakkaata? Deemi. Bari. No hin bareedu deemu fadhu. Bakka takkatti isin qabu. Yaa uffata. Baasii kana. Jaalfadii loon. Allah, masya Allah. Ya ayuni. Masya Allah. Kawala sawa yoo. Ini beredar, wanti seram jiru. Ini beredar pun ini. Namanya ketiga. Karena Syekh. Ref tan muda waro vande sirba rambe nu sirba de Syekh nu. Beredar. Jaalfadii loon maal ta'e bahe. Masyaallah si ambo ibat sirba beredar. Turki keti ismo ki si karat da batanya. Syekh fakkat nu anjir dan zira. Assalamualaikum. Ya, maki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana sekarang kalanda? Cerita. Mali sir. Ibsi shammaa kinarra jana ture. Ay maki jana chature narra. Jana januuni sati maal rakkate idimee dheeraan qabu. Injadiftu ati. Raachuu koo. Waye. Jana janu cadhisati. Rabbiillaan karaa cufuurraa si hambilli si baase si. Jana janu cadhiftu. Amma laalkaa waan bifa diimattoo arga ibsishaan afaan qabatan. Ani afurii sin taphadhe beekaa sin taphadha. Raatu. Maal balleessite mucattiin? Si koi gaara qofaa miti guyyaa biraa akkana godhataa bar. Si wanni beekuu qabdan dhiirri tokko dallanee lole taanaan si dheesse taanaan fiqirno fiqir milikkitno. Mal asaaran jirtu. Raachuu yeroo hundaa na dheessaa namummaa koo na tuffate moo intala Oromoo ta'uu kan koo jibbe moo maal balleessee jetti. Gizee mariyoo ana argu. Ara taa'ira. Maasi dheessa maali garuu? Ada baate? Hin beeka ani adama inni addisaa barsaniiti bar. Itti dhiisi rakkoon qabdu jirti diimtuu si jamir bakka bashannanaa garagaraa naqu malee jaalalaaf hin taatu. Hanga yeroo qoy ibsaan dhugama dhugaatti. Haga ammaatti shamarran guyyaa takkaafillee taate onnee tantee keessa kaayatan tee dura deemte jirti. Siiga maal itti meeran. Kun biyya galii mucattii kuulanii tana xabbasi. Naa akkatti. Bilchaatu dafteen bilchaatu azaase gootii dhiisi. Dafteen bilchaatu yaa. Tabilchaatte abboo hin tabilchaate. Laala ambar njira miti ibsi shaa kana dhugaa rabbe osoo danda'e silaa ofuma kiyyaa njira miti. Akka afaan Oromoo. Akka afaan rakkoon kan kee bara ibsi shaa atama gisee maa kiyyan ajjantu urmii dheeraa jiraadha jettee yaaddaa atama yoo maa kin jaartii santee taate. Wallahi lubbuun
والله راجو ولي بوسو فكاس جدي رمري فيها نفسي ولي بوسو في نو راجو لو صداتها في برني اسين ترى انك اسامه كي ولينا سي كان قد به hidhataan kullaal kaabineen tullaal bakka wal fidde beeka liivi kana raachuu tola seentamee saadamin jala seeni. Raachuu kun walla viidiyoo saadamin jalatti argee bare. Raachuu kun bakka taa'u tanarraa ol ka'ee kuburta qalaa ministeerochi foon haadha koo welka akkam jirtan indeen naachuu salaam naachuu mana. Way ada far. Video sampai saadamin jala seenaa laala. Hersi gola koy gara gisi asirraa bahe. Raachuun kiyya mana keessa seenee siree irraa bu'ee siree gubbaa jira gara akkana dhaabatee. Kuchi bal chigirallee kuchi bal. Isa abdii jireenyaa kutate kana lamu abdii itti horan taa'e jedhanii rakkoo wayitu hin jiru. rakkoo nama keessaati beektaa bakka jiru wallaalee sii galee anamma yoo aseellee homaa rakkoon qabu. Namni jaartiin ergite kan farroo leencaa buqqisa jedha. Nama maakiin gaafa ergite ati deemtee qoffee leencaa irraa rifeensa buqqifta. Jaalala waan ta'e. Nama diisi ada faate. Raachuun bakka jiru wallaalee akkas guddachuun qabu jedhaa jira bara ibsishaan. Sidduma ta'e rakkaminni irratti akkasuma dhaabna jedhanii. Raachuun moo? Ati maal sodaatee maa ittiin himin akkaan waan akkasiin goota. an duruma itti hime maal yoo argite viidiyoo tokko kan waliin waraabanii jiran jiranii obboleessa kiyyaa riip jechuun dandeenyu jedheen. Wallaahi yeroo hunda Oromoo waa jennaan goonni urmii dheeraan qabu riip raachee tasfaayee riip jechuun dandeenyu jedhee wallaahi. Itti himee barbareechee Finfinnee keessa magaalaa akkanaa keessatti haacaa raacheen akkana ta'e riip torba guyyaa lama piroofaayilii kaayannee irbuu gootota tiktookidhaa hin ganin jedheenaan. Ani lafa jala waa beekaa bar walla maashaallah. Namni na fuudhe idimee dheeraa qaba garuu. Jaarsa maakiti? Een? Amma kaamiira keessa wal galchuu. Adi baatee amma gaaru baatee. Wallahi yeroo duuba jana rakkoon qaba nama gizee inni shamarran janu marjala seenee laalu nanda bakka hin jiraa miti. Aarsaa hedduutti kanfalee. Hagadhaa jaalalleen kiyya ka maqaa isaatiif adda baaneen tokkotu jira. Abjuudhaan isaa waliin bula jettee mi jedhe. Gadda. Seenaa gurraacha. Eenyootiin? Interview na godhanii yeroo koyeeti jiru san interview na godhaniitiin ridaan interview na godhee jaarmaan irra jiru sun achuma abjuudhaan dhugama itti hime. Amma laal urgasanii gurbattiin diimtuu abjuudhaan si waliin bulte sun hima jirti. Nagaa osoo naan hin jenne san nagaafata. Eenyutu itti beekara? Maa fuudhanii ittiin viidiyoo san bakka hin seenne qaba feesbuukii yuutuubii akkana dachii tanarra hin deemani bar dachii tanarra. Ani ifatti guyyaa takkitti himee sagalee haa kenninu miidiyaa tokko irratti. Akkama dubbii sana dhaabsi dhugaa godhuu qabna. Akkama fi garuu osoo bakka takka wal geenne face to face ayin fiqir jedhan sana naa kennuu dandeessaati. Si dhoggadee nu kenna ammoo. Rabbumaan beeka wallaa. Rabbumaan beeka.
والله اني شكان ان شك تكيت بخلا من فرنسا مثلا يودك Ata kami cak difte ti narka honda gara sa ofansi ta jaiban to man siya de kalbin game gara sa ofansi ta difte. Ada baca Sans. No par fidan melal game kana fidani gize kana mata gicci wali gotalal company no wali sinda balarti bara na mali jina ma wala na malalti wallahi. Hai. Ojo malati ma fi nasi tajawi. Ma fi nasi. Adara chuno kana sede gidding kabde fi answer ta jole. Ana banta. Rachuru ada kana bakasi batta to tingada. Jirachu feda ilmi nama. Maki rigati ke dilo. Bar dallante bar atijar sama ki yette gafatte bar. Isi agar te ketika fatten. Gafi yu baraka gafi polis atitti baraka wota darati. Mashallah. Serious baate. Male ande Koi ati. Oso jatti sarve taateti oman jettu garu yu wal basani diddi man kunni lamaan way rakki. Ibsishaan akka Ronaldotti ol utaalee maqasmitti kubbaa galchee jaalalli cimee miti. Yoomirraa haasee si sharafe kanatti dhugaafee ibsa gaafii bareeda asli gaafii bareeda gaafate. Maaki. Isin garuu warra ajaa'ibaati wallahi maali yoo rakkoon keessan. No achirraa asitti cimee malee achirroo bara laayika akkuma ilma Oromootti hiriyaa tokkotti binaamee laata barsiireetti laata dubbii ibsa kana. Erga inni gaaf kaan akkasitti kubbaa akka maletti galchee akka malee ijarra buuti. Kuma xiqqoo itti aaruun namni kun bar jaalalaatti cimuu gartu. Ta'a? Adagaa hojjetan? Kaan kuttee bakka ba'i. Tizaas. Qaccin. Ta'a meeqatti haaseeru boo? Gaafadhu gaafaa jiban ture. Akkana laa gooma. Asli. Ta'a boru itti malee itti bita. Sabarutti zeerullee. Asli yoo mi'a sakana taate garu. Gaafii sirrii Mi'a sakana ta'e garuu ajaa'iba qabda. gaafii haqaa gaafate borusaa. Tokkesoo hin bulte namni gadi hin teenne naannoo kamii halkan ka'ee Naannoo kamii? Kutaa Oromoo godhatan keessaa kun beekamaadha ka dhiiruma sikkoo mandooti baaleeti maafarsiiti. Harargeen dumaashii yennaan bar duutee baddi malee akkana garagaltee sin laaltu. Jimmallee baroo koo obboleessa koo siin jennaan achisitti garagaltu. Kama sikkoo mandooti inshaallah bar. Fincaantu obaa bargaa'is. Ati mana keessa rafnaan shinti beetii nuti eebbanee saddee cufu. Balbala shinti beetana usuu deemu laftitti bariiti. Usuu deemu. Wala usuu deemu laftitti bariiti.